naafisiito kumaa jiraadhaa dhageessee biyya kanatti hireeti jalaayitee hiree qaadhimaa jechuun ta'an qaadhimaa qaba andachaasiin qabaa jeetiin waa hundarra si addadhee dalagaati jettan hinti jirullee dhiisee dhufee dhageessee siin ajjeeta wallaahi billaahi nama kanaatu sin seenee dhageessee nama kanaatu sin seene. Laala hinaari miti dhagee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Sultaan isinii dubbachuu akkam jirtan nagaa fayyaa jirtanii bakka jiraattan warreen waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa hunda keessan isiniin jaalladha. Akkam naa jirtan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arraan tana dhufe akkuma gartan mana qaadimoota kiyyaa isinittiin argama. Mana fahamii jechuudha. Isaan quban qabanii mana ol seeneetiin kaameeraa irratti haasa'uu jira. Kaameeraan awwaallachuuf deema. Maaliif? Piraankiin hojjechuuf deema. Piraankii ajaa'ibaa. Qaadhimaa xiyyeeta lammaffaa sangaa ta'e sirnaa filtan sana irratti piraankii hojjechuuf deema. Namni sirnaa filtan nama jabaa beeku. Awwaan sirnaa filtan malee hin badu. Egaa dhiyeenya kana guyyaa lama sadii dura akkaan isinii dhiyeessitti isii wajjin haasofnee taphannee maal jennee viidiyoo isinii dhiyeessee ture. Har'a isii gammachiisee waan hin jiruuf jaalallee walii teennee wal quba qabnaa isinis jaalalli teenya itti fuftee jirti. Taanee hojillee akkuma isin jirtan gaa ta rabbii jee malee hin taatu isin naaf filtanillee ta rabbi naaf filu caala. Ani amma isin piraankii godhuuf deema. Maaliif? Anati naan taanee ati yeroo si barbaadutti sin harkadhu. Ani misiyyoon jaalalaan si caaltee jirti. Minaamin jeetiin kaawwan hin jiru. Hanga xumuraatti viidiyoo fixa. Laayikii godha. Sabiskiraab sheer godha akka gaseentanitti. Nutti hin qusatinaa ba'u boombiin irra dhuusuuf deema. Amma kaameeraan awwaaladhaa. Sammuu deesii yaama. Baay'ee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Deebi'ee kaameeraan awwaallatu jira laal. Kaameeraa isiinuu kaameeraan beektu. Ammaan kaameeraa fidu jira. Laala awwaalladhee tolfadhee narraa firraa na shakkitu. Kanaafuu boombiin irra dhuusuuf deema. Amma isii yaammachuuf deema. Yoo rabbi na milkeessine ilaala biraan keessan irraa hanga xumuraatti. Baay baay isiidhaan yaamamma. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa mishoon kaameeraa irraa waan beeknu qabdu ammaan itti fiduuf deema. Ibsituu seeni. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamitti? Nagaa. Nagaa. Fayyaa. Fayyaa. Jirta? Alhamdulillah. Odees. Nagaa. Fayyaa qabda? Nagaa alhamdulillah. Fayyaadha? Mirqaana. Akkam odees? Jirtaati. Battee faa? Numaan jiraa misii yaadefaa malee. Namaaf illee hin bilbiltu. Mashkoolaa warri qola dhiyoota mashkoolaa akkuma dalagaan hedduu baay'atte. Mashkoolaan jettu karaa biyyatanii. Aboo ani guusi dhaga'u ati wayii jana jente jamboo. Kanan jana jenne jana kana guddatte jan maali? Ani nuu Anis hoggansi bilbilunda bilbilli kee biis numa jaa. Jechuun biiziin san coota akka ta'u dalayinuu jira saayiba kiyya isiitti naasaa malee ani yerumaa hin qabu jettu. Awon kijibin gaafa. Yerumaa ammas amaluma kiyya irraa janaa sana hin jaaladhu. Ni simpa kijibni booda karaa boodaa irratti beektaa namni kun namni addunyaa kanarra jiraatee namni duun hin jiru. Kijibni asirra kijibni kun booda nu miidha achi gaditti. Jeetumaan sodaadha malee siraa janaallee yeroo hin jira. Garuu siin qaadhimaa qaba akkamittiin nama biraa janaan. Awaana nama sisnee hojiin jiru. Ani dubban waa hundaa ol yaaddeetti. Akkuma ati jettee ilmi namaa waa hunda kijibni jaarsaa jaartii aadalmaanii addatii gaafa. Beekama. Gaafa rasuulaatti sallallahu alaihi wasallam dubbii fidaa. Gaafa sanii uummanni saabaadhaa gaafii rasuula gaafatanii sallallahu alaihi wasallam. Wanni gaafatan yaa rasuula rabbii ummanni kee ni sharmuutaa jeniin
يا بنا إني شرموطة جين ni hata yani ini hata yani jeen ni kijiba henna hen kijibu jeen mali kijiba waan kan hunda nama geessa ega kijibni asirratti illee waan akkasiin ta'u itti gadi illee furmaata kun qabu kijibni haraan anamma hogguun sila luga naataatee amma hogguun si bilbilu biizi ammas akkuma siin jeesan oduun namaatiin hogguun dhaga'u oomishee nama jaalatu qabdi sittin taphatanii Meeshaan nama jala jentu qabdi. Eenyu kasinje? Ani sama. Aku telefonis busy dah jadi kalbi sirra cabse. Akasitti kalbi sirra cabse. Biro mali nanda boltu, oganda boleh senapta, yonda boleh busy jadi bila nanti. Aku wallahi sitti nara kapan. Ugara bi khamam cawda ke rabu ma wal bar sise wal lel beinu. Kadang-kadang nanti isin kadang-kadang si kishoda tije guttur. يرمى هو خلاص أنا مشكولة يسمعوا تلفونه في جاندي ما لين تلفونه قباهم قب دمناني شوفه أصوات ما مفرج إذا جدته أما تقول لما تكون جاسو تنجلو أنا كخيرتي سيمالي أنغواهم درس يبدأ كم ديا والجناس وينه واهم درس يبدأ ما واهم دانس مرة ديبي تعود ما وانتك لأن عندنا تجربة ويعني يوم ما لبنا عند دول نمني توكو أكو ما سنجي جالتي بشان جلنا نقفيت أكما إللي جل بشان نكاني بكرشان بكرفيت نعمل لي دولة والكوبا كباتو كم أتي مسين بخامة لك أكان جوسي دولة سوجاسة والبادية أيرو سنديسي عند لجنة ولا تشون هو ولا بفنين ما أول ثاني هو يجيتي جاد ماله جنا أيرو قبوم برباد دلقان صور كان سنجي دلقان الدنيا تنا ربنا ما كان أنا ما يوتيوبان دلقان كذا يوم أوجي من تيجي نأوجي جتيس بريدما وانسلا أركض ما أركضت أمو أنا أما وجاجي بتوكو ستيمو وجانجيرو ولتين كي جمنو ولين جنة أكم جي أكان ستيمو نتولف ناهم ما ركون كابو ناهم أتوني بيخالا كيدرا وان نميده وان رفاجي ساكنا ندنه فيتينا من تما واسرائيل من تما غاب ولا كان جي سيمو نول فاتي ولتين كي جمنا فاتين تون أكنا ولين جنة تربي جي مالين تاتو أما دول لهم مانجي بيتا ولا نتول فاتي نتي أرتا هنا ما ركون كابو جاهل خيسة عارني سندوفا جمّتشوني سندوفا عارني سندوفا جمّتشوني سندوفا قالوا خلنا نتراجع زي ولد دفتة جمّتشو ما هو جنجران جاي ما ركون كابو وين ما تول فاتي أو ستين الفاتي نجى ولا نتول فاتي كم جيس يعني وأنت كسر ركسينتون إيه قاعد ستو والله نتول فاتي وان فيجز جاي يعني وان ستين مول أيه ناهي ما Ugaan jiru yeroo hundaa biraa sin argu bilbilu sin argadhu biizii jaa nama jala jentana dhiiftee kanaafuu ani miciyyoon faayoon jaalalaan si caaltee jirti yeroo hundaa na bira dhufti mana reetee na bira teessee nyaata naa gooti nyaanni ishiin guutu maashaallah inumaatu waan hin jii siimuun qabu akka hunda naaf ta'uu jirti ati amma rabbiin siif haa banu Dua isi Quran obboleessa keeti kana caalu rabbi si baawan. Jechuun taraa dhiyoo siin jaaladhaa isiirraan si jaaladha turte arraan tana maaltu kanaan dhufe waan kanaan dhufe kanuma qofa naa himi khalaas. Wanna kanaan dhufe isi yeroo hunda na janajjanti na bilbilti hogguun ayyaametti ani beektaa waldalaa ta'edha waan hin fadhu dhuftee nyaata naa gootee lafa naa keessee deemti. Waan hin ciisii mun qabu amma gaashin lamaan akka jirurra raatan manaa hojii tanaan naaf ta'e takkasiitii saniifuu akka aartuufillee kan isin hin jenne. Jechuun silaa Oromoon xibsii amata nyaatturra hunqaa amma nyaattu feetii jenna. Dhugaa rabbi dhiirti zabanaa janaa tanarraa marattee angaruu hidhanni fija janaa tanaa miti dalagadheetiin akka namaa ta'ee waan guddaa irra ga'ee biyyattiyyallee fayyadaa je'eetiin sammuu xiyya keessaa qaba malee hanangati yaadde kanallee hin yaadu nama akkanaatii siin seenee kanaafuu homaa rakkoon qabu
akkamitti deengatte akkas naan jettee karaa dhiyoo akkas naan jettee isirraa sijaaddettee an isirra sijaaddan jettee na abdachiiftee ani tun talaadheetii kun obbolee dhalaa wajjin dhalatte akkamitti akkas na goote dhiirtis laa'oo dhiirtis abanaa waan amran hin qabdu garuu ati kana ni yaaddaa je'eetiin nama ifi mataa isaatiif illee yaadee naaf illee yaadee biyya isaatiif illee yaadu je'eetiin si eegee nama akkanaas hin seene kanaafuu waan irra na jibbite waan irra na jibbite. Ibsitu tun sinaarsinii hiree qooda rabbiitii duraanii sitti himee kana rabbisi haa kannu akkaan sitti hin kijabne waa dafa keessarraa buusuufiin sit dhufee sitti himuu dandeenya. Maaliif na yaamte ree? Wanni na yaamteef homaan akkuma duraan hafee na silaa'uu nan jana ajjantoota sanitti dhiiftee maaliif ittiin nan dhiisini asi maaliif na yaammattan maanta maaliif dalagaati jirra dalagaa mashkuula jirurraa dhiiseetiin dalagaati jedhiisee har'a qaadhimaan kajabu na yaame yeroo fadheetti yeroo itti haajameetti na harkachuudha qabaa je'eetiin an jaalaan si qaburraa kan ka'eefi ka'ee deemaa dalagaati dhiisee dhufe jechuudha. Maalirra na yaamuu dandeesse? Eegeesii jaalatte isuma qofa hin jaalattu anoo na yaamta. Lakki kalaas jaaladha isii irra naa ta'e gaa isin lama madaalchiseetiin isin jaalachuu jira. San mirga keeti taraa dhiyoodhaa siin jaaladha naan jedhe siin jaaladha jettee anillee fireendii kiyya kanii duraan qabu hunda dhiiseetiin waa hunda irraa usi filan maaliif na yaamte ree mana kana maal godhu na yaamte dalagaa jirraa maaliif na yaamte. Amma tanumaan gartee akkaan sitti hin kijibne sibira dhaamachuuf yeeme kaa'uun dandeessaa natti naaree. Anillee waa hunda caalaa si abdadeen kagaruu haa abdatan rabbuma annama akkanaas hin seene. Anti yaadee tana rabbumatti hin dhiisa. Makkanaati miteeti wallaahi billaahi makkanaatu sin seenee dhageesse. La. Makkanaatu sin seene. La hinaari miti. Dhagaye ibsitu. Ibsitu. Kot. Na dhiisi ani hin deemaa. Na dhiisi. Laani haa ta'u nama haru sin seenee. Na dhiisi ni deemaa. Naafisii tokkumaa jiraadhaa dhageessee biyya tanatti hireeti jalaayitee hiree qaadhimaa kije hundaan qaadhimaa qaba andachaasiin qabaa jeetiin waa hundarra si addadhee dalagaati jettan hinti jirullee dhiisee dhufee dhageessee siin ajjeesaa dhageesseen. Waan ajjeesini kan sin jee Habibti matiyyaa biraan keessi godhadhaa kaameeraa. Mee isa kun kaameeraadhaan. Hojii ta'e nyaadde yaadachaas maa akka mudhiina kuttu. Dhiifamu. Dhugaa nama akkanaan hin seene geesse. Akka namni biraan keessi godhe. An biraan keessi beekaa egaa biyya laata beektaa kaamana rabaatii gabbeen beeku. Si jechaan kun akkattiin qaadhimaa isin qopheesse jechaa daraartuu nu yaamteetiin dhufee malee kabajaa abbaleetiin yaadi an dhugaa rabbi jaalee mantaa duraan ni hin barbaanne garuu waan abbaleetiin namarra guddoo namaan jette nama godhan jeetiin. Ati nama dhugaan na jaalattaa jira. Dhugaan baanaa na jaalattaa. Garuu kan si jaaladhu atillee ijji tikii tana keessa ni agartana fakkaata. Hafuuraan amma baafadha wayaa si gal. Dhiifama naa godhu. Siin aarsuu deema. Takka biraan siin barsiisu jira. Hedduu. Aartee dhugatti. Aartee maati? Walaa hedduu takkaan aaree shaartee naan jettaa'u. Nuti na jaalattaa maslaati. Hangana si jaaladhu atillee ni beekta jeeti jaati anillee waa hundarra si abdaddee garuu biraankii kana akkamitti manna goota hangaan si yaadu beekta namni jaalalaan nis ni maraataasi akka hedduudha ta'a namni jaalalarra ni beekta atillee nama kana beeku anillee jaalala ijoollummatiin si seeneetiin jira kanarraa akkamitti akkas na goota hangaan si jaaladhu beekta ammaas hordoftoonni keetillee akkana filatan hedduu takkaan itti gammada hedduu takkaan isaanillee galatoonfadha. Guyyaa sanuu ana moo dhiiroo isi jaalatamoo je'eetiin rakkadhee ture alhamdulillah irraan tana isi ol jaalatameetiin jira. Kanaafuu biraankii kana akka manna goota jechaa hangaan si jaaladhu sin beekta. Amma biraankii sin jee dhiifama naan jee hordoftoota kayyaan dhiifama godhee isheen. Hayya dhiifama gaa silaa'uu maaliin godha silaa'uu waa hunda aaraan aarisa hunda jaalalatee cufaa beekta. Anammallee barsinaa manne. Dibamee waan akkam siitee nama. Nama asirra nuun godhu. Dhiisa mashallah ammaan tana beektaa hordoftoonni kiyya kunillee nama obsa qabu nama waa hunda beeku jenne eegaa hordoftoonni keenya kunillee inshallah gaafa rabbi waliin nu fidee akka rabbi nurraa jaalatutti naafuu inshallah yeroo duraa fuula duraa anillee haadha mana keetii ta'uun barbaada siin jaaladhaa jiru tokkaan si jaaladhaa waa hunda caalaa nattis aantillee natti amanii anillee sittiin amanaa tanaafuu inshallah fuula duraa fi sidhuun godhaa homaa rakkoon qabu. Galatoon yaanuu silaa inni sittiin nun godheetti sittiin dhiisu hangani har'a sun jidduu seenu. Inshallah waa rabbi nurraa jaalatu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya yeroo duraatiif piraankii sii godhee taanillee piraankii sii dhiyeesseetiin jira jara jidduu deddeemee tuman takee isaanaa taatu lat godhaa inshallah du'aayi naa godhaa takeerii naa qabdu yoo taate isaan keessaa takeerii naa qabdu rabbi natti haa qabu du'aayi godhaa isin gaatana filattanii rabbiin isaa jiru egaa hangaan viidiyoo biraa qabdee isin dhufu baay baay isiniin jaaladha.
Warreen chaayinaa kana afaaree taatan akkuma kasseentanii gaanii waan guutanii beektan. Buusha fudhaa bakka diimtuu san dhab godhaa. Laayikii heddommeessaa. Bye bye. I love you.